الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kanneen bakka garagaraa teessanii nu daawwachuu jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbii guddaa isinirra haa jiraatu. daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jechuudhaanii sagantaa teenya tan guyyaa har'aa eegalla. akkuma beekamu torbaanitti TV Islaamaatirraa sa'aatanarraa eegaluudhaan sagantaa dargaggootaatu isiniif dhiyaata. sagantaa dargaggootaa tana keessatti jalqabarraa hanga torban dabreetitti wal duraa duubaan namoota adda addaa finnee sagantaa tana keessatti keessummaa godhachaa keessummeessaa turuun keenya ni yaadatama. arrammoo qobaatiyyaan sagantaa tana gaggeessuu deema. keessummaan takkallee na bira hin jirtu. haaluma yeroo biyya teenyaatirraa haala yeroo hawaasa muslima biyya teenyaatirraa haasoyna jeetiin mata duree tana qabadhee dhihaadhe. inshaallah fuula dura wanta amma irraa dubbannu kana namoota dhimmi ilaalchisu warreen biyya keessa jiran beeytoota keenya, hayyoota keenya, sheekota keenya, dargaggoota keenya akkasumatti ulamaa'ota keenya gaggaarii qabannee isiniif dhihaachuu teenya jechuudha. garuu guyyaa har'aa mata duree biyya teenyaa fi ummata islaamaa jettu jalatti waan yeroo waan barbaachistuu taatee waan biyya teenyaa akkasumatti waan ummata hawaasa muslima biyya teenyaa ilaallataa san irraa haasa'uu barbaanne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isin warra dhageeffatu warra gorsa asirraa dabru kanarraa bu'aa buufatu isin haa godhu. akkasuma anallee nama dubbatu nama fuula rabbii barbaada rabbi irraa sawaaba arkachuuf dubbatu na haa godhu. obboleeyyan kiyya mata dureen teenya ta'arraa akkumaan dura isinitti himetti biyya teenyaa fi ummata islaamaa jetti. biyya teenyaa fi ummata islaamaa jetti. biyya teenyaa fi ummata islaamaa yeroo jennu jalqaba irratti wanni bal'inaan irraa haasa'uu barbaade ummanni muslima biyya teenyaa ummanni muslima Itoophiyaa keessa jiru baga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isin gammachiise baga rabbiin gaafiilee isin baroota dhibbaa oliif gaafachaa turtan yeroo tana keessatti deebisaa itti kenne baga ummanni muslimaa gammadee jechuu barbaanna. gammachuun ummata muslimaa tuni maali jennaan gammachuun ummata muslimaa tan ummanni muslimaa amma arkate tuni gammachuu dhaabni isaanii dhaabbanni takkaanuu majliisni manni marii muslima Itoophiyaa haja'amu awaajiin takkaanuu labsiidhaan dhaabbachuuti. abboottiin teenya baroota dhibban dabran bara 1960mootarraa kaasanii zamana mootummaan Haayila Sillaasee biyya bulchu zamana mootummaa dargiitiis akkasuma zamana mootummaa wayyaaneetiis akkasuma zamana mootummaa ammaa tanas ummanni muslimaa wal duraa duubaan gaafii mirgaa gaafachaa ture. gaafii mirgaa tana keessaa isiin guddoon akkuma mootummaan amantiilee biraa saahiba godhattee amantii biraa amantii qaama godhattee ifitti maxxansitetti ummanni muslimaatis ummanni harka wayyabaa kayoo xiqqaate cinaa biyya tanaa gayu kayoo guddate immoo parsantii 60 hanga 65 biyya Itoophiyaa keessatti guutu kuni mirgi isaanii dhagayame sagaleen isaanii kabajamtee yeroo gabaabdutti deebisaa haa arkatanii akkasumatti walqixxummaan biyya tana keessatti amantoota jidduu haa dhuftu akkasumatti ammallee walqixxummaan amantoota jidduu karaan ittiin dhuftuun
akkuma manni amantii kabiraa biyya teenya san keessatti labsiidhaan dhaabbatee mootummaan yeroo barbaaddetti akka barbaaddetti keessa seentee keessa burraayitee hin laayinetti manni marii dhimmoota islaama Itoophiyaatis labsiidhaan nuuf dhaabbatee akka nuti mirga keenya karaa rabbi nuu laaffiseen keessatti gaggeeffannu aqiidaa teenya akka ifii filannu aqiidaa akka mootummaan nuuf hin fille aqiidaa akka mootummaan tana jala deema san jala deema jettee nutti hin himne labsiin manni marii muslimoota Itoophiyaa takkaanuu majlisni nu haa dhaabbatu jee hawaasni islaamaa bara dheeraaf gaafii mirgaa gaafachuu ture. Gaafiin mirgaa isaan gaafachuu turan tun tan bara dheeraaf deemte tuni bara dheeraa lakkoofsistee abbootiin teenya hedduun irratti wareegamanii haawwan keenya hedduun irratti wareegamanii dargaggoonni keenya hedduun irratti wareegamanii sheekonni keenya hedduun irratti wareegamaniiti gaafiin dhihoo tana mootummaa biratti fudhatama argattee paarlaamaa keessa seentee raggaate tuni gaafii muslimoonni kumaatamaan irratti wareegamanii gaafii ummanni keenya biyya irratti buqqa'anii sheekan keenya biyya isaanii keessatti diin barsiisuu dadhabanii irratti buqqa'anii biyya alaatti godaananii diin isaaniitiin bakka seenan dhabanii sabummaa isaaniitiin bakka seenan dhabanii sababa gaafii tanaatitti ulamaa keenya mataa gaqqabanii kaan ajjeesanii kaan awwaalanii kaan dhabamsiisanii kaan biyyaa baasanii kaan hidhanii dararaa meeqaatu sababa gaafii mirgaa ummanni islaamaa akka ummata biraatitti amantii isaatiin kabajamee akka amantii biraatitti mootummaa biratti amantiin teenya tuni fudhatama argattee nutilleen fudhatama arganne osoo loogiin hin jiraanne osoo wal qoqqooduun hin jiraanne osoo amantii biraa takka caalchisanii takka caalchisuun hin jiraanne ummanni muslimaa nuti amantiilee jirtu hundarra nu caalchisaa irratti ol nu baasaa osoo hin tahini walqixxummaan biyya tana keessatti akkuma yeroo mootummaan siyaasa adda addaa fayyadamuuf jettu amantiilee walqixa kabaja amantiitii biyya keessa jira jahansan yeroolee dabarteef kabajaan amantii biyya teenya keessa hin turre yeroo gabaabduu amma keessa as dhufne tana tan biyya san keessatti ummanni muslimaa xiqqoo dhageettii argachuu eegalee jechuudha. Obboleeyyan kiyya bara 1966 akkasumatti baroota san dura jiran yeroo mootummaan Haayila Sillaasee arrabbi biraayin ergame rabbiitu na filate rabbiitu mootummaa tana na dhaalchise ilmi namaa guyyaa keessa namuuduu hin dandayu na shaaruu hin dandayu jee mootota Itoophiyaa tahee bara dheeraaf bara 50 oliif biyya san hoogganuu turetti zamana san biyyi teenya san biyya afaan tokko biyya baandiraa takka biyya amantii takka biyya afaan tokko wantoota akkanaa kanaanii gaggeeffamu turte. Umanni muslima zamana sanirraa kaasee achi durallee zamana Minilik irraa kaasee qabsoo inni godhaa turen jechu jijjiiramni amma xiqqoon hawaasa muslimaatiif jijjiiramni argamaa dhufee jechu. Jijjiirama kana keessa ummanni islaamaa mootummaa ummanni dhaabonni siyaasaa adda addaa akka ajaa'ibaatitti sodaatu. Mootummaa rifeensarraa ilaa qeensatti hidhatee jiru osoon sodaanne dura dhaabbachuun sagaleen keenya haa dhageemtu jahanii koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa bara 2010 akka lakkoofsa faranjiititti bara 2011 akkasumatti bara 2002 fi bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti yeroo san ummanni islaamaa wal duraa duubaan ganamaa galgala osoo dadhabne hin jenne osoo hifanne hin jenne hawaasa islaamaa kanaaf sagalee tahuudhaaf qabsoo ajaa'ibaa godhaa turan jechuudha. Osoo qabsoon tuni arran eegalin obboleeyyan keenya qoree fala barbaaddu hawaasa muslimaa keessa jiran gaafiin isaan kaasan gaafii arra eegalamtee miti gaafii dheengadde eegalamtee miti gaafii mirgaa gaafii walqixxummaa gaafii bilisummaa gaafii walabummaa ummata muslimaa tan baroota dheeraaf abbootii isaaniitirraa dhaalaa turan baatii baroota 60 oliif bara 70-80 oliif lafarra harkifachaa dhaloota amma jiru kanatti dabarte kan isaan mootummaa aqiidaa anaas siifila mootummaa sheekha kana jala deemuu qabda mootummaa madhaba akkanaa hordofuu qabda jettu ummanni muslimaa itti finciluudhaan mootummaan san hanga buqqaatutti du'aayis itti godhaa
osoo kaayyoo ganama manaa bahaniif san hin dagatin obbolummaa islaamaa sabaan osoo waliin qoodin amantiin gandaan osoo waliin qoodin haala adda addaatiin osoo bahin tokkummaan dhaabbatanii ummanni muslimaa falmachaa turaniiti gaafiin arraatun deebisaa akka arkattuuf bu'uura kaayan jechuudha. Gaafiin arraatun akka isin itti deebite obboleeyyan keenya hedduun naannawa Arsii Kofaletti wareegamuudhaan shahiida tahuudhaan jechuudha. Gaafiin nuti arra akka muslimaatitti arkanne tun gaafii ni arkanne jennee lafa dhiinnuu miti. Gaafii dhiiga keenyaan arkanne, gaafii lafee teenyaan arkanne, gaafii mirga keenyaan arkanne, gaafii sagalee teenya dhagamsiisuudhaan arkanne waan taateef jecha rabbii keenyaaf galanne haa gahu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafiilee arra dura sheekonni keenya, ustaazonni keenya, culamaa'onni keenya biyya sanitti mootummaa dhufaa dabraa hunda dura dhaabbatanii ummanni muslimaa akkanatti bilisummaa harkachuu qaba, akkanatti birmadummaa harkachuu qaba, akkanatti walabummaa harkachuu qaba je'anii falmaniitu dhawaataan deemaa dhufe zamana amma jijjiirama jennuun kana keessa deebisaa harkatee jechuudha. Ustaazonni keenya kan jalqabarraa eegalee gaafii tanaaf sagalee tahuu ture, warri gaafii tana deebisuuf ganamaa galgala laffa'uu ture, warri gaafii tana akka isin deebisaa harkattuuf sanada adda addaa qopheessuu ture, warri mootummaa wajjin haasawa dheeraa godhaa ture, warri bu'aa ba'ii hanganan ja'amne keessa dabree akka guyyaa arraa gaafiin tun deebisaa harkattee hawaasni muslima biyya teenya ummata biraa wajjin walqixxummaadhaan mul'atee amantii isaa bifaa fi bilisaan ifaa fi bilisaan karaa gaariin gaggeeffatuuf warri gargaaran rabbi subhaanahu wa ta'aalaa galata isaanii haa galchu. Rabbiin ni dandayaa ajrii isaanii jannatatti haa kafaluu fi janna. Akkasumatti qaama mootummaa ka amma jiru ka dhimmi kun ummata muslimaa ni yaachisa jee jala deemee gaafiin tuni deebisaa harkachuu qabdi. Akka mootummoota dur turanitti illee dhiibbaa godhuu osuma dandayu garuu ummanni muslimaa jabaatee sagaleen isaanii dhagayamtee tokkummaa wal qabatanii mootummaa tanarrattis dhiibbaa godhanii gaafii tana deebisiisuun mootummaanis dhimma ummata muslimaa kana fudhattee deebisaa ummanni muslimaa barbaadu haa xiqqaattu haa guddattu kannuuf mootummaa biyya bulchaa jiruufillee rabbiin galata haa kannu janna jechuudha. Ummanni islaamaa eega majlisni akkanatti labsiidhaan nuu dhaabbate booda maaltu itti aana? Maal godhuu qabna? Wanti nuti gaafachaa turre majlisa kana qofa. Wanti nuti gaafachaa turre kana qofa waan jettu ummanni muslimaa majlisa tokko hawaasa muslimaa namoota miiliyoona 50 ol hogganu masjida majlisa goggogaa humaa takka keessaan jirre ka qabeenyi isaa ka baajetni isaa guddaan maallaqa hajjii amataa fi umraarraa argamuu kana dalagaa godhatee ummanni muslimaa miiliyoonni 50 miiliyoonni 60 kana dalagaa godhatee ganamaa galgala kanarratti yeroo isaa gubuun qabu. Hayyoota hedduu qabna, sheekota hedduu qabna, beeytoota hedduu qabna. Wal hirree beeytoonni keenya, sheekootti teenya, culamaa'iin teenya warri waa sirreessuu danda'an, warri waa hoogganuu danda'an, warri waan kana tartiiba qabsiisuu danda'an if kannanii achi bahanii waan kana tartiiba itti haa godhanii. Namni muraasni jechuudha. Namni miiliyoonni 50 amata 1,000 amata 100 amata 50 amata 60 dhaabbata tokkorraa haasawaa ooluu dalagaa godhachuun qabu jechuun manni muslimaa Itoophiyaa. Kana ummata jajjabaa, ummata rabbi quwwaa kanneef, ummata rabbi beekumsa kanneef, ummata rabbi dandeettii kanneef, ummata rabbi hooggansa kanneef itti goone ummanni kun ganamaa galgala jala buhanii majlisni kun akkam tahuu qabaa haa hordofanii. Hawaasni bal'aan immoo ummanni muslimaa yeroo kamuu caalaa diinaydeen, siyaasaan, wantoota adda addaatiin hawaasummaan kana hundaan guddachuu dandayuu qaba. Hawaasni muslimaa dhaabbata isa promote godhu, dhaabbata isa baasee mul'isu, dhaabbata isa falmu, dhaabbata anaatu ummata muslimaa hooggana jedhu akka majlisaa kana dhabuutu mootummoota dabran keessatti ummata muslimaa gaqqabaa ture, ummata muslimaa qaanfachiisaa ture, ummata muslimaa mataa cabsaa ture, ummata muslimaa gadi galoo godhaa ture jechuudha. Yoo beeytoonni keenya dhufee mataa walitti qabatee wal jala deemee sagalee isaanii dhageessisee ganamaa galgala
mootummaa amma jirtu taganaa dhuftulratillee akka dhaaba ummata muslimaa miliyoona 50 ol bakka bu'uutitti dhiibbaa godhe ummanni muslimaa bal'aan wanti ganamaa galgala taa'ee waa'ee majlisaa haasa'uuf hin qabu jechuudha. Ka diinaydee beeku gara diinaydee deema. Mootummaan amma baankiin islaamaa tan dhalarraa bilisaa hayyamamte jee hayyama eega kanne akkamitti nuti waltaanee mataa walitti qabanne qabeenya keenya karaa haraamirratti walitti kuusuu turre as deebisnee karaa baankii islaamaa tanaan halaaleessinaa. Beeytoonni waa'ee diinaydee kanarratti mashguula ta'uu qaban. Beekaan diinaydeetiis, caalimni majlisaatiis, aktiivistiin islaamaatiis, dooktarri islaamaatiis ganamaa galgala taa'ee dhimma majlisaa kafurmaatan arkanne kana dubbachaa ooluun dalagaa godhatee dhimmoota biraa kan silaa akka ummata biyya saniititti nu mul'isa. Dhimmoota biraa kan akka ummata biyya saniititti ol nu kaasa kana dagachuun qabnu jechuudha. Namoonni muraasni yoo walitti dhufee waa'ee majlisaa tartiiba itti godhe hawaasni hafe bal'aan kaan diinaydee irratti akkasuma siyaasaa keessatti qooda fudhatee sagaleen ummata muslimaa bulchiinsa keessatti akka dhagayamtu, sagaleen ummata muslimaa paarlaamaa keessatti akka dhagayamtu, sagaleen ummata muslimaa mana marii federeeshinii keessatti akka dhagayamtu, sagaleen ummata muslimaa mana marii naannolee keessatti akka dhagayamtu, sagaleen muslimaa magaalota gurguddoo waajjira kaantibaalee keessatti, aanaalee keessatti, godinaa keessatti, naannoo keessatti, federaalaa keessatti akka bakka arkattu godhuun hawaasni muslimaa kun dammaqee kaan asii waan majlisaa oofu, kaan asii waan diinaydee oofu, kaan asii hawaasummaa oofu, kaan hawaasa dhukkubsate wallaanu, kaan asii hawaasaaf akkaataa isaan jiruu fi jireenya isaanii kana itti gaggeessan barsiisu, ulamaan asii walitti qabamtee darasaa ilmii barsiisu, ustaazonni asii walitti qabame ijoollee quraanaa fi aqiidaa barsiisu. Akkanatti ummanni muslima biyya teenya dalagaa adda hiratee ummata kana ceesisuu qabaa jechuudha. Nuti dhaloonni amma jiru kuni dhaloota jijjiirama fidu, dhaloota biyya san keessatti jijjiirama fidu, dhaloota waan abbootiin teenya haa baqaalanii deeman bishaan itti naqee bakka isiin ciiste ol kaasu ta'uu qabna. Dhaloota abbootii kute faarsaa jiraatu qofa ta'uu hin qabnu. Dhaloota abbootii kute badii isaan dalaganiin komachaa jiraatu qofa ta'uu hin qabnu jechuudha. Dhaloonni new generationiin amma jirtu kun dhaloonni qubee qeeroon islaamaa ta'amma jirtu tun wanni isin irratti mashguula ta'uu qaban abboonni nu dura dabran biyya teenya keessatti maal irratti sagalee dhageessisuu turan. Wantoota isaan sagalee itti dhageessisuu turan san keessaa tamtu deebisaa arkate, tamtu deebisaan arkanne. Ta deebisaa arkate katabanii ol kaayanii akka isin guyyaa keessaa dhufteen jijjiiramne. Akka mootummaan arra kuttee amma dhuftu tun jijjiirama itti fiddee dhiibbaa ittiin goone tiissu. Gaafiilee abboonni keenya nu dura gaafachaa turan. Gaafii mirgaa, gaafii walabummaa, gaafii birmadummaa, gaafii walqixxummaa, gaafii bilisummaa ta ummata muslimaa tan abboonni keenya waggoota 60-70 dabran gaafachaa turan san akkamitti bifa haareyaan sagalee amma jirtuun, humna amma jiruun, beekumsa amma jiruun, teknooloojii amma jirtu tanaan fooyyeessinee dhaloota kana ceesisuu qabnaa irratti ummanni keenya, shabaabni keenya, shamarran keenya waan tanarratti ganamaa fi galgala mashguula ta'uu danda'uu qabanii jechuudha. Obboleeyyan koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa waggaa 10 arraa yeroo walitti dhufanii wal bira dhaabbatanii wantoota adda addaa godhuuf wal gargaaran san wanni isaan godhaa turan tokkummaan dhaabbatanii yeroo sanitti aqiidaan biyya tana dhufte, aqiidaan ahbaash akka biyyan balleessine ummanni kun aqiidaan isaanii akka jalaan banne, akka mazhabni qulqulluun nuti hordofnee deemnu kun hin tuqamne, akka guyyaa keessaa mootummaan amantii teenya keessa harka galfattee miidhaa nurratti hin goone jechuun tokkummaan dhaabbatanii osoo waliin qoodin falmanii waan irratti hidhaman san itti amananii osoo guyyaa tokko maaliif hidhamnaa jahanii hin sheenawin khawaggaa 5 hidhamee be, khawaggaa 7 hidhamee be, khaachi keessatti lubbuun baate, khaachi keessatti qaamni naafawe. Kun hundi dhaloota ammaa kanaaf taariikha dalaganiiti kamana hidhaasanii gabbahan jechuudha. Tanaaf obboleeyyan islaamaa yeroo kamuu caalaa dhimma hawaasa muslimaa jala buunee hordofuu qabna.
dalagaa godhannee ganamaa galgala khasilaa diinagdee dalaguu qabu diinagdee dhiisee waan isan neeyne keessa seenee akka laayne ka diinagdee irra jiru diinagdee isaatitti jabaachuu ka hawaasummatti jiru hawaasummatti jabaatee ummata wanta kanaaf sagalee tahanii waan kana ceesisuu danda'an bira dhaabbatee jabeessuu danda'u qabaa jechuudha. Obboleeyyan keenya caasaan majliisa jijjiirama amma dhufee kuni sirrooytee federaalaa ilaa hanga araddaatitti gabbuhuu danda'u qabdi. Kana kadalagu ummata muslimaa miiliyoona 50 miti. Namoota nuti nuuf tahan nu ceesisan nu hogganan jennee filannu kanaatu ganamaa fi galgala mas'uuliyyummaa takkaanuu itti gaafatamummaa hawaasa muslimaa ta'iif irratti baadhate tana baadhatee ceesisuu dandayaa jechuudha. Warri kun itti gaafatamummaa tana yoo fudhatanii qaceesisan tahe nuti barataan barnoota irra jiru barnoota isaati irratti jabaatee akkamittiin barnootaan amma barachuu jiru kana baradhee boru hawaasa islaamaa kana lammii tiyya biyya tiyya ceesisa jee itti yaaduu danda'uu qaba. Ka qotee bulaa qotee bulle eegan qotee bule wantoonni ani oomishu kun nabira dabranii ollaan kiyya nyaatan nabira dabree gandi kiyya nyaata nabira dabree biiti tiyya nyaata nabira dabree addunyaaf gumaacha godha jee akkasitti if yaadee sadarkaa sanitti qonna irra jiru san irratti sabatee qonna kana ammayyoomsaa ibaadaa isaatis jabeeffachaa itti fuufee hanga rabbiin isa dandeessise takka namuu gama jiru mas'uuliyyummaa isaa bahee hawaasa muslimaa kana mataa ol qabachiisuu danda'u qabna jechuudha. Barataan barnoota isaatitti cimee naggaadeen daldala isaatitti cimee barsiisaan barsiisummaa isaatitti cimee aalimni ilmii barsiisutti cimee imaamni imaamummaa isaatitti hoogganaan hooggansa isaatitti namuu bifa jiruun dubartoonni keenya bakka jiranitti hijaaba isaanii uffachuun amantii isaanii tanaaf sagalee ta'uun bakka jiranitti amantii isaanii bira dhaabbatanii sagalee fi tahaa ummata amma jiru kana jaarraa ammaatiin akka walitti deemtu islaamummaan teenya akka kabajaa argattu islaamummaan teenya akka bakka argattu islaamummaan teenya akka dagaayidee mul'attu islaamummaan teenya akka fudhatama qabaattu ganamaa galgala waan qabnuun qaamaan maallaqaan yaadaan wantoota qabnu hundaahuu itti gumaachine bira dhaabbannee ummata muslimaa rakkina isaan amma keessa seenan kana keessa baasuu danda'uudha qabnaa jechuu obboleeyyan islaamaa. Maaliif jennaan yeroon akkanatti hin dhaabbatu nuti ummata amata dhufaa dabraa hunda waa homachaa jiraatu ta'uu hin barbaannu. Waan amma hin sirraawin amma homannee amma itti qabsooyne amma bakka isin jirtu gufuu nu dura dhaabbattu hunda buqqisne waan itti aanaatitti dabruu qabnaa jechuu. Amma majlisni amata hedduuf akka labsiin dhaabbatu gaafachuu ture hawaasni muslima gaafii mirgaa tasilaa waggoota 70 dura deebi'uu qabdutu laafina keenyaan wal dhagayuu dhabuu keenyaan wal qoqqooduu keenyaan firqa adda addaatitti wal hiruu keenyaan aqiidaa adda addaatitti mazhaba adda addaa mas'alaati xiqqoo namni irratti wal dhabee duudaa garaa walitti tahuu hin malleen wal tahuu dhabuu keenyaani ummanni nun tahin dhufee amantii isaatiin sagaleen isaa dhageeffamtee mootummaa keessatti fudhatama argatee wantoota akkanaa kana hunda godhuu ture jechuudha. Nuti amma eega miiliyoona 50 taane biyya teenya san keessatti sagaleen ummata muslimaa haa dhagayamtu jenne biyyi san nuti ummata biyya sanitti galee miti. Qubattoota biyya saniiti jiraattoota biyya saniiti. Akka warri tokko tokko nuun jedhu በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ሙስሊሞota biyya Itoophiyaa keessa jiraatan akka waan ummanni muslimaa alaa dhufee biyya san qubate akka waan ummanni muslimaa biyya alaatti dhufee biyya san weerareetitti nuti dubbatan san akkan taane nuutu falmachuu qaba. Falmi akkamii biyya teenya keessatti ministeerri 20 yoo jiraate akkamitti ministeerota 20 san keessaa ministeerri 10 takkaanuu nuti miiliyoona 60 yoo jenne akkamin namni 12 ummata muslimaa ummata nuu yaadu kan yoo seerri achitti mana marii ministeerotaatiin bahu yoo seerri ummata muslimaa miidhu achitti ragga'u ta'e akkamitti osoo hawaasa kanarra dhiibbaa fidee gabbu'ee hawaasarra dhiibbaan fidin achitti beeytonni keenya hayyoonni keenya hooggansa bakka sanii qabaachuu qabna itti yaaduu qaba. Dur
بيتين سن كيستي نمني أكا خياخيتي نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جو نمني مدور أفتو نمني أريد ديرفتو نمني متى نورمالي جرتو ولا موتما فيلمو هندن ديوفاتو توروان بري فمت خيسا سن هندي أما جيرمتي جرتي وان جيرمتي يو أتي هركا ولدتي مرتي تيسي أفان كايتي چكل فچا ولتي نمني دوفي بكا أتي چكل فتتي هود أديرو خيا وان كان حقا قد التاجه وان في بيلچه سيشيل چو أفان سيخا ينجر قبساو فيسيس سغلتي دغيسي فچو فيسيس درباتي ملچو فيسيس سغلتي تنهنگ دنديست خرا بلساتين خرا نگياتين امني مسلمه نگيان بكم اسلام جچون نگي وان تاتف جچا خرا غارين امني مسلمه توكومه والقبته والانكرسه بخاسا جل هيريره شيكوتا ثاني افدر بوسه منغدو افدر بوسه جل ديمه موتو مارتي دي باغودو دنديو قب موتوما وانت اتي دنگد مرتسيته سن كتاب ربيتي والفالسيتي امه مسلمه ارتي اكيسين فرata markatu godu dandeun qabdo wanti tun dibanu rogoti wanti tun jirenya khenya kha dunya ballesite kha akhira ballesiti hawasni muslima hogganni muslima khanuti fille achi khayyanno motumman jechu dandeuni qaba dhimmi tokko dhufe osoo nun galaafanne bakka itti bufayaadaatitti dhiyaate sanitti dhimmi kun ummata muslimaatiin himmalu jee mootummaan deebisa arkachuu dandeeyuu qabaa jechuu nuti majlisa goggogaa qofarratti teenye ganama galgala wal nyaachuun waan jaarraa tana keessa godhuu qabnu miti murni tokko مجلس جل ديمي مجلس خنا نوها سرسو مجلس أمة إسلام فكاتو مجلس أمة إسلامات في مرب مجلس سير أمة إسلام أيسسو مجلس بكا موتما أمة مسلمات الدبرتتي دابدو موتما تون حديتي متي نتي تركان فتي جرتا أكمل نميتي جرتا دابدو جهه دابسسو دنديو قبو إجارتشو دنديو قبنا إيك سن إجارة نبودا قاما قلبين ور ديني دي دلو غر ديني دي تي بوبو قبا برتان برنوت ساتيتي برسيسان برسيس سما ساتيتي حواسني خيني ديني دين قدتشو دنديو قبا موتموني دبران أكا حواسني مسلمة ديني دين هن قدن ديبا هنگنن جابني غنما غلغل إرخايات رني جچو أكا ديبان سنور راخاتو نمني قدو دنديو أنا في آتي أكا متو قدو دندينيا قبرم سر جرو يو برم ساتي تجباتي يو وان إسا فكاتو نمو دلگه وان دنديتي اتقابو يو دلگه وان إسا لالچسني خيسا يو حركة فراتي وان تولچون دندينيا ان تولچون دنديو نما تولچو دنديو تو جراجه وان هند نما حقا إسي غورتو تيو حركسه حواسني خون قدته فولدرتي ديمو دنديا جچو خناف أبليان كيا هادمينو والحاقبنو تكما هاجبسنو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نجا ربك سبحانه وتعالى فنيو ربي تنرتي تكما والكبدا فنيو ربي تنتي تشيچا غوغوغا كبدا ننجا ولا تفرقوا عدن قودمنا فرقه ولين باباسنا مذهبا مسالات كوجتني وللرافقاتني اكا ادوين غبي سنين بين سنتن افين غودين ربي سبحانه وتعالى قران خيست ننجا انما المؤمنون اخوه نتنمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جو أبليني مذهبني خيني والأبو أبليني أبليس خيّة تقيو نما مذهب أبو حنيفة خور دفوتي يون خنا مذهب الشافعية كبادو تاتي توني غراغرون ما خيني تهون كبو غراغرون من بريدين خيني ما دام مذهبني إني هور دفوسان شريعة إسلاما خالف نتي رأيي ساخ بجيفي مسألة إني رت والخلاف تنسن ديسته أبولما إسلاما جراچسو دندهو دقبنا جچو سبب مذهباتي أدى والقونة دارا والقونة دوي داقرا والتي تاني دم خينيا خطوكونو قدو سن ميلان إر ديمنا دوك اتخاصنا أكا أدوين نتي فيدمتو قدو هنقب مسألة تكرت يو والخلافنا يو دليلا قرآن ربيتي في حديثا والدرك أبنى والأمنسيسو دندنيا والأمنسيسني سنتو تناتو سير تن سيرا متجاي توكو توكو فدقيفته خرا حق نجرو جلا نمني ديمو جچو رب سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك خرا ديريرا إفبها irrattiin isin dhiisee deeme kan halkan isaa akka guyyaa isaa jechu
رسول ربي صلى الله عليه وسلم وأول نمن دوينة رتنودي سيديمه نمني إرهدون سببا غرا إساتي في جهة خوال دابو يرو تنتي لما إسلاما خيسا لما بيزنس خينيا فيدو إيسو قبنا لبو تينيا تقوتاترو دنديو قبنا لبو تينيا لغام اتقوني لما حواس مسلمات اتقاف لبو تينيا رفته يو فدينا انت فدينا حواس أمة مسلمة خالفتو تاتي يو واني اتفيتو تني وان أمة مسلمة دورا دابتو تاتي اتي أمة مسلمات فجتة خبجا أمة مسلمات فجتة تقوم أمة مسلمات فجتة ديسو دنديو قبدا نمني توكو خيو حركساتي تقوم إسلاما أركمتو تاتي جباتي وانسان akka isin dhandharamtee toltu godhuu danda'u qabaa jechuudha. Namni tokko yoo khaniin aniin kun ummata kanaaf musiibaadha, aniin kun sababa ummanni kun itti tafarruqa uumuun taha jehe dhiibbaa ummata islaamaati irratti godhuu dhiisee harka maratee mana isaatitti deebi'uu danda'u qabaa jechuudha. Namni islaamummaaf yaadu, namni akka amantiin bareedduun tun dagaaydu barbaadu. Nuti ummata wanti xiqqoo irratti wal nyaatuu miti. أنتم خلفاء الله على الأرض يتبكبوتي ربي سبحانه وتعالى دتي تنر نخايته مسؤولي ما قدوت أمة مسلمة بيتين في الدنيا رجراجة دين كل نتكابنة من اتشوفنة تنتوني قباس التهاجم أمة التهمو نما أمنتي تنكبن أمنتي تنيام التهاجم نمني إشو تكورت والإنجلين نمني إفيفو غنما قلقل وانتكو تكرت والناتو namni waliin dhageenya, namni waliif hin galle, namni wal jala hin deemne, beekaa isaan kabajne, guddaa isaan kabajne, xiqqaa isaatiif rahmatan goone gaafni if bira dabree ifi amantii tana jabeeffatee nama biraa dukkana kufrii keessaa ittiin baasuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf tokkummaan teenya waan xiqqoo qabnu irratti rabbii keenyatti aminfanne zikii imaanaa qabaanne yoo waliif gallee kan teenyu taate namoota nun tahiniif faayidaa qabna. Nuti walii gallee mana keenya bira dabarree ollaa keenyaaf geenya. Ollaa keenya bira dabarreeti biyya teenyaaf geenya. Biyya teenya bira dabarreeti addunyaa guutuu jijjiiruu yaannaa jechuudha. Hawaasni muslimaa akkanatti yaaduu qaba. Boksii xixiqqaa saaxina xixiqqaa keessatti cufamnee teenyu kana firraa banuu danda'uu qabna. Qulfiin razzaan guddoon yoo irra jiraatte tokkummaa teenyaan qulfii tana cabsuu danda'uu qabnaa jechuudha akka hawaasa muslimaatitti ikhwatal kiraam. Yeroo nuti amma keessa jirru tuni yeroo namni walitti dhufee yaada burqisiisee wantoota haaree ummata muslimaatiif arjoom. Qoota beekaan beekumsa isaatiif ummata muslimaatiif arjoome ummata islaamaa fuulduratti haa ceesisu. Hayyuun beekumsa isaatiin arjoome ummata muslimaa haa ceesisu. Arjaan arjummaa isaatiin hawaasa muslimaatiif gumaacha hangana hin jedhamne haa godhu. Obboleeyyan keenya nuti ummata taariikha odeessu osoo hin taane dhaloonni ammaa kun dhaloota taariikha dalagu tahuu danda'uudha qabaa jechuudha. Akkamitti jennaan nuti ummata amma taa'ee taariikha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rabbi dalagaa khayrii isaa hunda irraa haa jaalatu ummata taariikha Umar ibn al-Khattab qofa himaa jiraatu tahuu hin qabnu. Ummata taariikha akkasii deebisu tahuu qabna. Ummata sunnaalee ambiyoonni nu dura dabran addunyaa tanarratti fidan jiraachisu. Sunnaa duute ol kaasu, revive godhee ol kaasu. Ummata dhaloota ammaa kana tokkoomsee ceesisu tahuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhaloonni ammaa dhaloota ummata weestarnii qofa faarsu, dhaloota taa'ee faranjii qofa faarsu tahuu danda'uu hin qabu. Dhaloota amantii ifiitti gaddeebi'ee qur'aanatti gaddeebi'ee saayinsii fi teeknooloojii qur'aana rabbii keessaa baratee seerummaa jirtu seera jiru seera uumaa ka addunyaan tun ittiin bultu ka qur'aana rabbii keessa jiru san ummata addunyaaf dabarsu tahuu danda'uu qabnaa jechuudha. Dhaloota ija guduunfatee akka baala gaarii farda asiin cufaa ka hudduu duubaan waa itti hidhaa ka if dura malee if boodan beekne ka cinaachan laalle ka mirgan laalle ka bitan laalle ka if duran laalle ka if boodan laalle tahuu qabnu. Manni muslimaa fuuldura laaluu qaba, cinaacha laaluu qaba, cinaacha kana laaluu qaba, fuula duude duubaanoo maaltu jira dhaloota laalee danda'u tahuu qabnaa jechuudha. Dhaloonni kuni yoo ka akkanatti jiraatu taate rabbi subhaanahu wa ta'ala jijjiirama fiduu taha addunyaa tana keessatti. Yoo immoo nuti tokko tokkorra wayyaa tahee tokko tokkotti himee
tokko tokko yaadachiisee tokko namni xiqqaan keenya guddaa keenya kabajee guddaan keenya xiqqaa keenyaaf rahmata godhee harka wal qabatee kan deemne taate ummanni kun cahuu hin danda'u jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa ka xiqqaa guddaa ka dhiiraa dhalaa ka sheekaa darasaa yeroon tuni yeroo nuti akka ummata islaamaatitti taariika itti dalaynu tahuu qabdi. Yeroo ummanni muslimaa akkuma ummanni teknooloojii uumu kanatti akka abbootii teenya tanuu dura dabalte ta teknooloojii uumte ta wantoota adda addaa addunyaa tanaaf gumaachitee dabritee tahuu qabna. Dhaloonni ammaa kun dhaloota argama amma teknooloojii amma dhufte tana faarsaa umrii isaa gubu tahuu hin qabu. Dhaloota wantoota namni uume kana ol uumu tahuu dandayuudha qabaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya mee ghaflaanu jirtu keessaa dammeeyne kaanee if duratti haa deemnu. Obboleeyyan kiyya koottaa harka keenya wal qabannee tokkummaa teenyaan biyya teenya san haa jaarru, tokkummaa teenyaan majliisa keenya haa jaarru, tokkummaa teenyaan ganda keenya haa jaarru, tokkummaa keenyaan madarasaalee keenya haa jaarrannu, tokkummaa keenyaan masjiidota keenya haa jaarrannu, tokkummaa teenyaan sheekota keenya bira haa dhaabbannu, tokkummaa keenyaan barattoota rakkina qaban harka qalleeyyii gargaaree taariika haa dalaynu, tokkummaa teenyaan wantoota dhaloonni nu dura dabre godhuu hin danda'in ta isaaniif hin mijaawin ta amma lafatti haftee jirtu dhaloota qoree baasee hojiirra oolchu haa taanu. Nuti mas'uuliyyummaa guddootu nurra jiraa jechuu. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa isaanii qulqulluu keessatti akki jedhan kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati. Isin hundi tiisiteedha guyyaa qiyaamaa waan tiisitan tana hundarraahu gaafatamuuf teessanii jedha. Amantiin islaamaa nu malee nama biraan qabdu. Namni ati aboo inni san haa godhu tuni dalagaasaati jettee amantii islaamaa isarratti harkistee teessu yeroo tanatti hin jiru. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu hundi qabrii teenya khobaadha seenuuf teenya. Waan qabrii teenya khobaa seenuuf jecha maal godhuu qabna? Maaltu fuuldura nu deemsisa? Maaltu if booda nu aansa? Dhaloota dabre maaltu boodatti harkisuu ture? Yoo maal dalayne fuulduratti deemuu dandeenya? Yoo maal dalayne dhaloota qoteessanitti dhaqqabuu dandeenya? Akkamitti seenaa isaanii jiraachisuu dandeenyaadha? Kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati. Isin hundi tiisiteedha. Isin hundi ammallee waan tiisitan sanirraa gaafatamuuf teessanii jedha Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam. Waan nuti amma lallaafisnee bira dabarru tana Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa irraa nu gaafachuuf ta'a. Osoo qabaan Rabbiin dhufne, osoo nuti itti gaafatamummaa hamtuu jalan seenne, wal arrabsuu dhiisnee, wal qooduu dhiisnee, tokkummaa teenyaan aa'oo teenya cimsannee, harka keenya wal qabannee, osoo gandaan waliin qoonne, osoo bifaan waliin qoonne, osoo naannoo waliin qoonne, osoo amalaan waliin qoonne, osoo mazhabaan waliin qoonne, aqiidaa islaamaa qulqulluu irratti waan khilaafa nu jidduu jira akka rahmata rabbiititti ilaallee wantoota kana khilaafa nu jidduu jira hayyee hanga daliila quubsa harkannee irratti walii gallu waan tanaasitti haadhisnu maaltu takka nu godha ummata muslimaa waan addaa nu baasaatirra waan takka nu godhaatitu heddu nuti walloluuf wanti nuti hin dhiisne qiblaan teenya takka quraanni keenya takka rasuulli keenya takka masjida tokko salaan masjidni suufiyyaan jiru masjidni salafiyyaan jiru akka amantii biraatitti firqaan masjida adda addaan qabnu jechuudha. Salfii takka irra dhaabban. Amantiin islaamaa salfii takka godhuun istaw jaani namni miliyoonni meeqa sakandii takkatti laayina irratti deebi'ee ziqjee dhaabbachuun waraanni cimaan addunyaa kun meeqa sagalee meeqaan maayikiraafoona meeqaan istaw jechaa oltu hin dhageenye ummanni muslimaa ziqjee makkatti ilaal namni miliyoonni meeqa bakka takka ziqje'uun tuni tokkummaa ummata muslimaa nu agarsiisti jechuudha. Wantoota addaan nu fageessaatirra wantoota walitti nu dhiyeessaatii hedduu. Maaltu walitti nu dhiyeessa? Wantoota xiqqoo adda bahummaa keenyaaf sababa taatu tuffannee bira dabruu danda'uu qabna. Dhaloonni amma jiru kuni dhaloota seenaa dalagu tahuu qaba jechuudha. Seenaa akkamii dalayin? Seenaa abbootiin teenya dur dalayde san haaromsineeti wantoota isaanirraa irrate itti guutuu danda'uu qabna. Dhalootaan arge. Dardarri ammaatis, dubri ammaatis yoo akkanumatti taaheetuma firra. Akkanumatti taaheetu bismillah aboobar jaarraa meeqa dura abbootiin teenya akkas turani. Washeekni keenya tokko ilmii numa beeka jedha dhaloonni ammaa kun taa'e.
ilmii ma'anaasii osoo beeku dhaloota gabbee ilmiin baran kaname ilmii barate faarsaa oolu ta'uu danda'uu hin qabu. Dhaloota qabaataa addunyaan qabdu taa'ee kuni bar miiliyeenara way waan akkasii dalagee oduu irraa dalagu ta'uu hin qabu. Daleeyne akka namni arkate sanitti rabbi subhaanahu wa ta'ala wal nun caalchisne taqwaan malee inninis baatii sagalitti garaabee anaa fi atis baatii sagalitti garaabaane akka namni san laffa'ee bu'aa ba'ii keessa dabree milkitti geessan nutiis laffaanee cabnee khaanee khufnee fiinee khaanee khufaa akkasitti saksasitti gahuu qabna jechuudha. Milkitti gahuu qabnaa jechuudha. Nuti dhaloota amma jiru kuni dhaloota milkii nama nun tahini qofa faarsaa jiraachuu ta'uu hin qabu. Dhaloota saayinsistii addunyaan qabdu qofa faarsaa jiraachisu ta'uu hin qabnu. Dhaloota saayinsistiilee tahee bahu, dhaloota saayinsistiilee oomishu, dhaloota caalima oomishu, dhaloota jeenota oomishu, dhaloota hooggantoota ummata muslimaa kana addunyaa tanarratti hooggananii jireenya isaanii tolchanii akka isaan karaa gaarii rabbii isaanii wajji wal qunnamanii akhiratti illee rabbii isaanii wajji wal qunnamanii jannataan qananiifaman godhuu danda'uu qabnaa jechuudha. Obboleeyyan kee dubbiin dheeraatteef har'a ittiin fe'en jedha. Dubbii gabaabduu tatoltuutu namatti tola. Tanaaf wanti nuti godhuu dandeenyu wal qabachuu, walitti dhufuu, wal bira dhaabbachuu, harka wal qabachuu, haya waliif jechuu, wal dhageeffachuu, wal jala deemuu, yoo ergaman walii ergamuu, yoo wal yaaman walii awwaachuu, bakka itti ballamanitti waliin mul'achuu, dhaloota akkanatti seenaa jijjiiraa jiraatu ta'uu danda'uu qabnaa. Obboleeyyan kee koottaa waliin taanee addunyaa teenya tana haa jijjiirru. Koottaa biyya amantii teenyaan keessatti qaqqabamuu turre, biyya gaafiin nuti mirgaa gaafachuu turre, fudhatama qabaachuun turre keessatti ka amma gaafiin keenya dhagayama fudhachaa dhufe kana keessatti kana daran tokkoomne gaafiilee hedduun nu hafa. Gaafiilee hedduun nu hafa. Obboleeyyan keenya warri yeroo gabaabduu dura ummanni muslimaa kun diinagdeedhaan guddachuu qabanii jettanii baankii tartiiba goona jettanii laffaatii bu'aa ba'ii hedduu booda baankii adda addaa maqaa xuuxan kan namoonni hedduun sheerii adda addaa bitate baankiileen san baankiin maqaa islaamaatiin yaamamtu baankiin dhalarraa bilisaa san yeroo gabaabdutti hawaasa muslimaatiif hojiirra ooluu danda'uu qabdiidha jechuudha. Mootummaan dhufaa dabraan akka ballama qofaan ummata muslimaa kana if jalatti qabeen bulchine. Mootummaa ballama nuu seenu qofan feenu. Mootummaan arra ballama nuu seene hojiitti hiikuu danda'uu qaba. Akka mootummaan ballama nuu seene kana hojiitti hiikuu danda'u immoo nuti duuba dhaabbannee amma dhiibbaa itti godhuu qabna. Dhiibbaa akkam guyyaa akkanaa waan akkanaa ballama naa seente wanti ballama naa seente san mee eessa geesse yoo isaan if irraanfatan yaadachiisu yoo isaan qarafan taate dammeessu siitu mirga kee ilmoo callisaa haatinuu dhiheen hin qolneefi jaan. Ilmoo hedduu mana keessatti callistu aboo gurbaan quufee jira jetteetuma haatiinis irraanfatti. Qaamma amma dhufee lakkii beelaayotiin jira ayyootii jan akka inni jettummoo haati aboo qonee safaataan beekuu waan isaa harkachuu qaba jettee itti kanniti jechuudha. Kanaaf uummanni muslimaa uummata mirga ifii gaafatu ta'uu qabaa jechuudha. If bira dabarree majlisa bira dabarree baankii teenya bira dabarree akkamitti mootummaa dhufaa dabraa kana keessatti akkamitti piraayim ministeera ta'uu danda'a. Dargaggeessi keenya islaamaa ka amma lafaa ol dhufu jiru kun akkamitti dargaggoon islaamaa kun biyya teenya san hoogganuu danda'a. Akkamitti dargaggoon qur'aana beeku, dargaggoon hadiisa beeku, dargaggoon akkaadaamiin kute, dargaggoon beekumsa addunyaa fi akhiraa walitti qabate kun akkamitti ministeera tahee biyya teenya san ceesisuu danda'a. Akkamitti bulchaa ta'uu danda'a. Akkamitti pirezidaantii naannoo ta'uu danda'a. Akkamitti paarlaamaa keessatti filamee sagalee isaa dhageessisee ummata muslimaatiifis achi keessatti sagalee ta'a. Akkamitti mirga isaa beekee mirga ummata isaa, mirga amantii isaa, mirga saba isaa eeysisaa asii irratti daleeyne dhaloota boruuf faayidaa nuu qabu oomishuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Mootummaan nun taane mootummaan tun teenyaa miti jenne zamana hunda ummata mootummaa komachaa jiraatu ta'uu danda'uun qaba. Keessa seennee wajjin dhaabbannee bakka isaan tolchanitti tolchine
wajjin tolchine qooda irraa fudhanne bakka isaan balleessanitti immoo balleessitanii jira waan kana waliin hin balleessinu dhaabbadhaa jennee harka qabuu danda'uu qabnaadha. Hanga yoomii nama nun tahin gaafii gaafachaa jiran nutis deemne barannee bakka san geenye dhaloota kanaaf hawaasa muslimaa guddaa kanaaf gaafii isaanii quuqama itti jiru irraa haa buqqaasnu. Kayfiin ciligaara seenis hin jechuutti hin jiru. Addunyaan addunyaa guddattee jirtu. Zamana ilmi namaa teebilarra saaxina tokkorra taa'ee wal mari'atee wal amansiisu. Yoo fudhatama dubbiin ta'e harkachuu baate dubbii ta'e tana tolchitee waan barbaachisaa san guutamtee harkattee mirga zamana itti kabachiistu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan islaamaa hoottaa bakka itti kufne haa kaanu. Abbootii teenya haa dammeessinu. Nutis dammeeyne if duratti haa deemnu dhaamsa jechuun barbaada. Obboleeyyan kee wal qabannee waliin taanee fuulduratti deemnee addunyattis akhirattis warra milkaa'uu ta'uu qabnaadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nu haa milkeessu. Rabbi wal jala nu haa yaasu. Rabbi tokkummaa ummata islaamaa tan biyya teenya keessatti dhufte tana nu haa itichu. Rabbiin sagalee teenya ta'amma dhageeyamtee mirga keenya zaman dheeraa gaafachaa turre amma deebisaa harkachuu jiru kana warra akkanumatti fiinxa bahee fi amma gammadu Rabbiin nu haa godhu. Dhaloota guyyuu mormaa ooluu miti dhaloota bu'aa injifannoo isaanii harkatee taa'ee itti haara baafatu Rabbiin nu haa godhu. Rabbiin nu haa gargaaru nu bira haa dhaabbatu walii nu haa galchu alaa nu haa galchu tokkummaa teenya nu haa itichu Rabbi wal nu haa dhageessisu guddaan keenya xiqqaaf karaamata godhu haa ta'u xiqqaan keenya ka guddaa keenya kabaju haa ta'u. Obboleeyyan islaamaa kun gorsa obbolummaati gorsa wal dammeessuuti gorsa wal bira dhaabbachuuti walitti deddeebinee gorsa kanaa fi kan kana fakkaatu kan adda addaa waliif qoodaa turtii gaarii wajjin goona. Arraa waan hanga ammaa na dhageeffataniif galatooma. Insha Allah torbaan itti aanuu fi hasan booda dhufanillee ulamaa'oota keenya hayyoota keenya qabannee sagantaa dargaggootaa akkuma wal barsiisnetti walitti deebina. Warri jalqabarraa haatanii hanga ammaatitti sagantaa tana dhageeffachaa turtan hundi galatooma isiniin jenna. Hanga sagantaa biraa bareeddu walitti deebinutti haadaa wabillaahi tawfiiq wa aakhiru dacwaana ani alhamdulillahi rabbil aalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال